Qaban turan. Maaliif qabsoo wal'aansoo keessa hoggaa seentu qaama waliin wal'aansoo seentu san ejjennoo isaa sirriitti beekuu qabda. Laafina isaa sirriitti beekuu danda'uu qabda. Ciminni Oromoo tokko dhimma Finfinnee irratti. Dhimma Finfinnee kaleessa eegalle. Dhimmi Finfinnee ijoollee ta'ee yaadadha. Ijoollee ta'ee hawwisoo abaa'uu keessatti waan ture. Finfinnee iyyattii goojjoon kiyyaatti ijoollee argee tur ijoollee Finfinnee hin dhufin. Finfinneen bakka Oromoon irraa buqqa'uu eegaleedha. Bakka gabrummaan Oromoo itti eegalteedha. Finfinneen galma bilisummaa Oromoodhaati. Kanaaf hubannoo qaburraa kan nun ka'e. Hawaasni itti hirmaachuu danda'utu irra jira. Hawaasa waliin taanee saamtonni kunii fi hattoonni kun hattuu ta'uu isaanii obbaranii dhaabbachuutu irra jiraata. Yoo xinnaate saalfachuu qabu. Mirga nuu kennameedha. Mirga keenya akkamitti nutti buutu jedhanii shiraa fi daba adda addaadhaan karaa arganii warri nu waraanan, warri nu diiguuf, nu balleessuuf, nagaa nu dhawwachuudhaaf halkanii guyyaa warri nutti hojjetan kun xinnoo sanumarraayyuu nu waraanurraa deebi'anii saalfachuu qabu. Hannaa ol wanti nama saalfachiisu hin jiru biyya kana keessatti, aadaa uummata kanaa keessatti. Saamichi kun kan dhaabate lafee obboleeyyan keenyatiin beekta. Abiyyi faan aangootti kan ba'an dhiiga ijoollee keenyaatirra bidinuu oofamtee ni beekta. Nuyi Ameerikaarraa kan galle hafuura ijoollee keenyaa keessaa baatee hafteen xayyaara dhufee ni beekta. Har'a aarsaan sun hundi kabalame maaster pilaanii isaan dhaabsisan sun hin deebi'a hoggaa jedhamu waan nama aarsu. Akka nama tokko. Warri nuti Oromiyaa dhumti nagaa argatee akka hin jiraanne akka hin deemne warra barbaadu ganamaaf galgala walammacne wal jeeqne akka nuti jiraannu warra barbaadutu jira. Maaliif gaafa nuti tasgabboofnu xinnoo waa'ee daandii ilaaluu jalqabna, waa'ee bishaan ilaaluu jalqabna, waa'ee rakkoo keenya hiikkachuu jalqabna. Rakkoo keenya bakka nu dhukkuba san akka nuti nooqqanne hooqqachuudhaaf yeroo akka nuti hin arganne boqonnaa akka nuti hin arganne warra barbaade ganamaa galgala nurratti hojjetu jira. Maallaqa invest godhanii. Fedhe beekuu danda'uudha qaba gara. Amma booda safaadhaan biyya kana keessatti hin hojjetu. Amma booda waan gara hojiitti kan hiikan qeerroo tokko osoo ajjeesin na ajjeesaniiti. Anarraan malee hin jiru. Isin hoggantu akka duritti danaa deessinee maal amma booda biyya kana qabaa'u hattuu qofa. Biyya kanatti akka duritti ijoollee kana ibiddatti oofnee biraa hafnaan hin jiru jechuudha. An sakandiidhaan daqiiqaadhaan guyyaa guyyaatti waan an hojjedhu hundarratti dhiiga kaleessa bakkee keessatti dhangala'ee hafe, lafee kaleessa gammoojjii keessatti cabee hafe, lubbuu akka tasaa qabsaa'onni kaleessa qabsaa'anii lubbuun isaanii gammoojjii keessatti. Ibsaan agootii fi maaliin garbaate lammaa magarsaati paartii isaa akkasitti ilaalan. No. Finfinnee irratti Oromoon xiqqaa guddaan ejjennoo hangana hin jallanne akka qabu kan agarsiise san qofa osoo hin ta'in ilaalchi farra Oromoo asirratti murnoonni tokko tokko agarsiisuu yaalanii fi biyyattii kana keessa miidiyaadhaan gaggeessan beektaa wanni isaanii hin galle dur bara 1970 keessa Oromoo rukutuu barbaadan fidisteedhu Hayilee Fidaa irratti kan duulan. Yoo isaaniiti Oromoon tarii bara sanillee ta'uu danda'a akka waan Oromoon deebuun uummata keenya isa waan ta'eef etuun dhihin hin bari'u bar dukkana keessa tun darbiin hanga dukkanni sun darbutti eeggatta malee inuma bari'a bari'uun isaan oolu seera uumamaati kunis seera uumamaati waan nuti goonu kunis hattuun haa dhaabbatudha waliin qabsoofne yoo ta'e hin dhaabbata hin badde hattuun kun nagaatu dhufa walqixxummaatu dhufa hiyyeessaaf sooressa jedhanii tokko achi dhiibanii tokko as dhiibuun hin dhufu hunduu ammoo humna isaa hojjetee itti fayyadama waan ta'eefuu rakkoo. Kanaaf ibsi isaan agarsiisan sun dhimma Finfinnee irratti Oromoon hanjamaa takka qoosaa akka hin qabne dhimma Finfinnee saba Salamoon keessa akka jiranii mirgi isaanii akka kabajamu haa ta'u garuu magaalaa guddoo handhuura Oromiyaa kan taatee fi magaalaa qabsoon guddaan falmaan guddaan irratti godhame akka ta'e warri har'a abbaa Finfinneeti isin asii deemaa jiru kuni bulchaa dammaqsaa fa'aa gaafa 2003 fi 2004 manni asuma turan gadi bahanii manguddoodhaaf hin dirmanne 2016
hiriirri yaamamee namni keenya akka dhugaatuma asuma turan gadi hin baane. Oromoon beekii dhimma Finfinnee irratti waanuma fedhe lubbuu fedhe wareeguudhaaf qophiidha. Kan danda'u hojiin jijjiiramuu kan danda'u waa hundaa ol nama qulqullummaa qabu. Hawaasa kanaaf quuqama qabu. Waan barate duwwaafis miti. Waan beekumsa qaba jedhame duwwaaf miti. Hawaasa kana kabajee ulfina kennee fi dhaggeeffatee hoogganuu danda'u qabaachuun barbaachisaadha. Dabalataan namoonni ga'umsaaf dandeettii qaban keessumaa immoo hawaasa fuulduratti illee fudhatama qaban iddoo hojjechuu malanitti akka isaan. Ani ibsa sanii nagarran Keeniyaan ture. Isaan nama maal barbaadanii qabsoo Oromoo kana nama tokkotti gadi xiqqeessanii tokkummaa gadi xiqqeessuu barbaadu. Lammaffaa immoo duula nama sanirratti gochuudhaan waan nama san miidhan fakkeessaa garuu qabsitti miidhuu barbaadan. Kanaaf kan immoo Oromoon itti dammaqee jira. Kanaaf yeroo hoogganoonni paartii 5 bakka bu'anii ejjennoo wal fakkaataa waggaa dhageessan kan isaan rifachiisee isaan wachisiise kan warraa ka'eeti.